Ashama akkam jirtu kabajamtoota miidiyaa wiirtuu amma oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu kan isinitti himuu ani Odaa Abtaamuutii aga xumuraatti nu hordofaan ammoo afeerraa keenya. Pirezidaantiin Baankii Addunyaa Ajaay Baangaa Itoophiyaa daawwachuufii jedhame. Akka Baankiin Addunyaa beeksisetti pirezidaantichi wiixata dhufurraa eegalee guyyoota lamaaf Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisu. Dargaggootaa fi dubartootaaf carraawwan hojii uumamuu danda'an adda baasuun toora xiyyeeffannoo daawwannaa isaa baankichi ibseera. Dabalataan warshaalee huccuu fi kophees akka daawwatan eerameera. Kana malees walitti hidhamiinsa qonnaan bultootaa fi oomisha biqilanii daawwatu jedhan. Hojiilee gama dhuunfaan hojjetamaa jiran jajjabeessuu fi sochii gama daldalaa daawwachuunis qooda fudhattoota waliin akka mari'atan beeksisan. Ajaay Baangaa turtii isaanii Itoophiyaatiin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shidee fi bulchaa baankii biyyaalessaa Maamoo Miratuu waliin ni mari'atu jedhameetu eegama. Gabaasi kan FBC'ti. Ministeerri bishaanii fi Inerjii bara 2015tti baadiyyaa fi magaalaa keessatti dhaabbilee bishaanii 11,000 ol ijaaruun lammiilee miliyoona 6 ol bishaan dhugaatii qulqulluu irraa fayyadamoo ta'uu beeksise. Ministeerri bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka himanitti bara baajataa bara 2015tti lakkoofsi namoota bishaan dhugaatii qulqulluu biyyattii keessatti fayyadaman miliyoona 64 fi 340 fi 691 irraa gara miliyoona 70 fi 460 fi 691 fi gara miliyoona 70 fi 578 fi 526 ol guddisuun danda'ameera. Dhaabbileen bishaan baadiyyaa 11,000 fi 226 naannolee fi mootummaa federaalaan ijaaramaniin lammiileen miliyoona 4 fi 5,664 fi 774 fayyadamoo ta'uu eeraniiru. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii qajeelfama bara barnootaa 2016 eegalee dhaabbilee barnootaa olaanaa dhuunfaa irratti dirqamaan hojiitti kaman qopheessuu beeksise. Dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaa yoo xiqqaate barattoota isaanii qormaata ba'umsaa fudhatan keessaa 25 yoo darbuu dadhaban qajeelfamni sagantaa barnootaa isaanii akka haqamu dirqisiisuu hojiirra kan oolu ta'uu ibseera. Qajeelfamichi qajeelfama haaraa qulqullina barnootaa eegsisuuf qophaa'e ta'uu abbaa taayitichaatti hojii raawwachiisaa olaanaan hordoffii fi to'annoo ogummaa fi teeknikaa obbo Kaffiyaaloo Adnaaw miidiyaaleef himan. Qajeelfamichi qajeelfama haaraa qulqullina barnootaa eegsisuuf qophaa'e ta'uu abbaa taayitichaatti hojii raawwachiisaa olaanaan hordoffii fi to'annoo ogummaa fi teeknikaa obbo Kaffiyaaloo Adnaaw miidiyaaleef himan. Dabalataanis hanqinaalee jiran guutuun sadarkaa fi qulqullina isaanii eegsisuuf kan dandeessisu ta'uu eeraniiru. Qajeelfamichi ulaagaalee hedduu qabaatus madaalliin qormaata ba'umsaa isa tokko ta'uu dubbataniiru. Bu'uuruma kanaan dhaabbilee barattoota isaanii qormaata ba'umsaaf dhiyeessan keessaa 25 dabarsuu dadhabnaan sagantaan barnoota isaanii kan haqamu ta'uu himan. Bara kana barattoota dhaabbilee dhuunfaa qormaata ba'umsaa fudhatan 72,000 keessaa kanneen 50 ol fidan barattoota 12,000 fi 422 qofa ta'uu eeraniiru. Kunis 17 qofti darbuu isaanii agarsiisa jedhan. Dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa baatilee muraasaan dura keessattuu naannoo Oromiyaatti dhimma qacarrii hojjetootaan walqabatee komatamaa kan ture yoo ta'u akkasumas itti fayyadama afaaniin walqabatee hojimaata loogitu jira jedhamuun duula miidiyaalee hawaasaa tajaajila dhaabbatichaa fayyadamurraa of qusachuu booyikoot Safaariikoom jedhamu gaggeeffamuu hordofee hooggantootni olaanoo dhaabbatichaa qindeessitoota duula kanaa waamanii mariisisuun isaanii ni yaadatama. Komii ka'e kana durummaan hordofaa kan ture Abdiisaa Baancaan haalli qacarrii dhaabbatichaa malaammaltummaadhaan kan guutame. Dorgomtoota hojichaaf ga'umsa qaban kuffisuu namoota sabaa fi amantaa tokko hordofan qofa qacaruun kan beekame ta'uu Addis Istaandardiitti himeera. Mormii isa quunname hordofuun dhaabbanni Safaariikoom waliigaltee dhaabbata bakka bu'ummaan hojjettoota qacaruu Itiyoo Joobsi wajjin raawwatee ture diigeera. Haa ta'u malee hojjettoota dhaabbatichaa Itiyoo Joobsi fudhachuun seera dhabdummaan dura ture akka itti fufu taasiseera jedhe Addis Istaandardiitu gabaase. Oduu gaddaatiin balaa tiraafikaa godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti qaqqabee lubbuun namoota 8 darbuun namoota 46 ta'an irra ammoo balaa cimaa fi salphaan ga'uun ibsame. Konkolaataan deddeebisa uummataa Taataa jedhamu Finfinnee irraa gara godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti imaltoota fe'ee imalaa ture godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti daandii irraa maquun lubbuu imaltootaa galaafate. Miidhamtoonni kunneen hospitaala Referaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti yaalamaa jiraachuu ragaan waajjira koominikeeshinii godina Wallagga Bahaa irraa argame ni mul'isa. Namoota miidhamanii hospitaala naqamtee jiraniif ammoo gargaarsi tamaa godhamuu fi akka qabu dhaamaniiru. Miidiyaa wiirtuus gama isaatiin maatii fi firoottan miidhamtootaaf jajjabina hawwa. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Oduu miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin nagaan tura.